Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa Yaa'an sagalee kee irracha bishaanii baay'inni jecha kee mi'aawa yaa'an sagalee kee irracha bishaanii baay'inni jecha kee. Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallah Siraj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Or the vocabulary of Oromo language. Kanaan dura kutaa 8ffaa barannee dabarre. Kutaa 1 hanga kutaa 8ffaa har'a kutaa 9ffaa isaatii barannaa jechuudha. Osoo mata duree har'a barannu keessa gadi fageenyaan itti isin hin seensiniin duratti wanta yeroo dabre baranne xiqqoo isin yaadachiisuudhaaniin eegala. Yeroo dabre gareewwan jechootaa barannee bira dabarre. Gareewwan jechootaa bakka hedduutti qoodaman. Isaan keessaa maqaa kan jedhu barannee bira dabarfanne. Maqaanis bakka 5tti qoodama. Isa keessaayis maqaa ilaallee turre, maqaa dhuunfaas ilaalleetiin hin jirra jechuudha. Yeroo itti aanutti isuma ilaalla. Har'a ammoo tuyyuu jidduudhaan wanni isinii fide hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo dabre kan barannee bira dabarree san keessaa jechuudha. Har'a hiikaa jechoota afaan Oromoo kutaa 9ffaadha. Kana malees kan barannee bira dabarreetiin hin jenne barreeffama. Barreeffamas yeroo itti aanutti fuulduratti bal'inaan ilaallaa jechuudha. Inshaallah yoo rabbiin nu laafisee jechuudha. So har'a kan barannu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Kan keessa dabarreetiin hin jenne qubee aadhaan dabarfannee jirra, baadhaan dabarfannee jirra. Baanis kun isa xumuraati. Yeroo itti aanutti qubee caadhaan hiikaa jechoota afaan Oromoo kan eegalu ilaallaa jechuudha. So mee har'a kallattiidhumaan gama hiikaa jechoota afaan Oromoo isiniif qopheesse kanatti isin haa dabarsu. Akkuma asirratti hubattan kanatti hiikaan jechoota afaan Oromoodha cirracha. Cirracha baay'eedha. Alii Birraadhaa cirrachaa jedhe hiikaan jechoota afaan Oromoo. Jecha isaatiin duratti nummaanu Oromoonni iddoo kamuu jirru, ardii kamirrayyuu jirru hiikaan jechoota afaan Oromoo akka cirracha ta'e ni beeyna. Kanaaf hanga danda'ametti keessa gadi tokko tokko ni ilaallaa jechuudha. Mee jalqabaan isiniif haa eegalu. Maal jedha asitti kutaa 9ffaa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Dhiifama iddoon hanqannaaniin wanna godhee kutaa 9ffaa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Here the vocabulary of Oromo language, as you know, English has a lot of vocabulary English, and afaan Oromo as well as Oromo language. Here we have so many meaning from one word like English. So let me start from this one. It called this one afaan Oromootitti akka inni jedhamu bununii. Bununii jechuun silmii gabbatte yookaan buniitii jedhaniin. Silmii gabbatte namoonni warri faamiliin isaanii qotee bulaadhaan beeka. Maaliif wantoota hedduu anachirratti ittiin grow up ta'e takka ammoo ittiin guddadhe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hin beeka. Bununii jechuun silmii fufurdoo guddatte. Silmiin tun akkaataan isin itti guddattu irra caalaa korma gugurdaa dhiiga isaa xuuxuudhaan gabbatti. Horii kamiyyuu tahee jechuudha. Gosoota horii biraa irratti illee argamti. Garuu irra caalaa horii irratti argamti jechuudha. Dhiiga isaa xuuxxee diimattee guddaa isaa taati. So isiisaniin maal jennaan jechuudha akka afaan Oromootti bununiin tuni silmii gabbate. Takkaahu ammoo buniitii jedhaniini jechuudha. Isiin bifa 2 bifa 3 akkasitti qabdi. Silmii xixiqqishu jira, hincinii kan itti taatu jechuudha. Giddugala jira, tajajjaba takka jira, dhugamaan jajjaba silmittiin suni. Tokkos ammootiyyuu buleetu jira, tokkos diimaatu jira, bifa garaagaraa qabdii jechuudha. So san fakkaataa jechuudha. Bununii jechuun silmii jechuudha. Kan itti aanu ammootiyyuu buqaa kana an akka jechuun an barmootumaaf isinii fide malee akka safuu Oromootitti waan kana baay'ee wannan jedhanii kana isinuu dubbifadhaadha. Mee isiniif haa dubbisu. Buqushaa jedhaniini shooshoo lee jedhama qaama saala dubartiiti jechuudha. Dubbifadhaa asirraa bira dabra. So kan itti aanu burrusa. Namoonni tokko tokko ni beeytanii tokko tokko ammootiyyuu beekuu dhabuu dandeetta.
madooshaa jedhaniin jechuudha. Madooshaan kun kan gama tokkoon faasii kan qabu gama tokkoon ammoo madoosha akkanaa qabullee ni jiraata. Madoosha faasii madooshaas kan hin jedhama yeroo tokko faasii madooshaa. Faasii madooshaa. Faasii madooshaas ni jedhama jechuudha yeroo tokko. Okay, yeroo tokko faasii madooshaas ni jedhama jechuudha. The next burundoo jechuun foon diimaa dheedhii. Burundoo jechuun foon diimaa dheedhii. Burundii waan jedhamu tokko beektanii? Burundii jechuun hidhii gugurdaa foon hidhii gugurdaa jalaan gadi rarra'u. Inni sunis burundii jedhama afaan Oromootiin garuu asirratti isin hin barreessine. Burundii sin jedhama jechuudha. Burundoo jechuun foon diimaa dheedhii jechuudha. The next one is buubaa. Buubaa jechuun maal jechuudha? Buubaa jechuun kan ofitti nama hin dhiyeessine. Takkaahu ammootiyyuu fakkeenni suni maal jedhamayyuu akka afaan biraatitti okay. Let me say korma sangaadha. Korma sangaa ka ofitti nama hin kaleessine. Yeroo tokko biyya gammoojjii keessatti yookaan ammoo iddoo kamiyyuu keessatti jechuudha. Gaala gugurdaa qooqaa ni beektanii miti. Isa saniinis buubaa ni jedhama. Ofitti kan nama hin kaleessine. Kan gaalotarraa fottoqeetiin bosona keessa jiraatu badee jechuudha. Inni sunis buubaa hin jedhama. Ofittis nama hin kaleessu. So sangaa nyaata takkaahu ammootuyyuu korma jabaa ka ofitti nama hin kaleessineenis buubaa ni jedhanii jechuudha. Kan biraa buufaa afuufaa. Afaan Oromoo keessatti buufaa afuufaa sin jedhama. Buufaa afuufaa jechuun nama kijibu. Takkaahu nama xinniqu. Takkaahu nama soba guddatu. Takkaahu ammootuyyuu nama dhugaa hin dubbanne. Isa kanaan buufaa afuufaa jedhanii jechuudha. Oromootiin Oromoon akkasitti waa wanna jettiin jechuudha. Buufaa afuufaan fakkeenyaaf amma bilxiginnaan buufaa afuufaa buuftuu afuuftuudha. So inni kan biraa bushoo jechuun gaafa horii. Bushoo jechuun gaafa horii takkaahu ammootiyyuu buudaas ni jedhamaa jechuudha. Asii kanatti buudaa jedhee isin barreessee jira. Buudaa ni jedhamaa jechuudha. Okay? Gaafa horii takkaahu buudaas ni jedhamaa jechuudha. Namni buudaadhaan shafaa nyaatee jiru shafaa nyaatee beektan jirtani buudaadhaan shafaa namni nyaattan jirtani buudaadhaan marqa namni nyaattan jirtani nu buudaadhaan shafaas nyaannee jirra marqas nyaannee jirra jechuudha. Fal'aana gaafa sangaatti irraa dalagamus jechuudha yookaan gaafa sangaas ta'ee gaafa sa'aas ta'ee fal'aanni waan akkasiitti irraa dalagamu ni jira jechuudha. Inni isa kanaan bushoo jennaanii jechuudha. Gama biraatiin biyya keenyatti tooridaa gubbaa yookaan kavarii isaa isa gara ol aanutti kan godhamu wanna sangaa buudaa sangaati irraahi isaan ni gooti jechuudha. Warri sibiila tumu takkaahu tumtuun isatti fayyadamtee tooridaatti gubbaatti ni gooti jechuudha. Bushoo jennaan. Inni kan biraa ammootiyyuu bujalee jechuun gama biraatiin mujalee jedhama. Akka naannoo keenyaatti mooyyalee jedhan. Mooyyalee jechuun tayfiirraa uumamti jedhama. Wanti suni tayfiirraa uumamti jedhama. Kottee dachii oo'ituu irratti baay'inaan argamti. Dachii oo'aa irratti baay'inaan argamti. Eessa nama nyaatti miila. Kottee miilaa kana jalaan seentii achi keessatti akka wannaa dhalti wannaa adaadii dhalti achi keessatti wal dhalti sirrii malee mooyyaleen sun waan fokkattu rabbi namatti hin argine na nyaattee qabdi an kottee miilaa kana na nyaattee jirti yeroo kottee miila bitaamoo mirga ani yaadadhu na nyaattee jirti ammas anniisaa kottee anniisaa gara jalaa anniisaa gara miilaa gara jalaa jalattis ni argamti mooyyalee jedhamtiin akka naannoo keenyaatti mooyyalee jedhamti akka naannoo biraatti bujaleellee jedhanii bujaleellee jedhan akka naannoo biraatti immoo muujaleellee jedhan okay isiin sun baay'ee hamtuudha
naannoo dachii ho'aatitti argamtii. Even harka kana jalatti argamti natti fakkaata. Harka kana jala nama hin seenti. Jalqaboonni wannaarraa uumamtii tayfiirraa uumamtii natti fakkaate isiisanii maal jedhaniin jechuu mooyyalee jedhaniin jechuudha. Namni mooyyalee nyaatteetiin hin jirtu koomantii jalatti naa barreessa. Mooyyalee ana nyaattee jirti akka mataa kiyyaatitti dhaliin beeka yeroo xiqqaa tahee biyya jirutti jechuudha. So akka naannoo keenyatti kana jedhamti jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaas ta'e keessummoonni you are welcome. Chaayinaalii kiyya subscribe, comment, share gochuu akkasuma like gochuus hin dagatinaa. Barmoonni keenya har'aa hiikkaan jechoota afaan Oromoo or the vocabulary of Oromo language inni jedhu asumarratti raawwata. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha. Aadaa keenya eegaa seenaa keenya. Nagde tokkummaa hundee Oromummaa. Hundee Oromummaa afaan Oromoo.